Wallaggaa aanaalee hedduu keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jira. Jaalni Monaa Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Loltoonni sirnichaa yoo fedhan humnaan dirqamsiisanii gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa, yoo fedhan ammoo maqaa adda addaatti maxxansanii ilmaan Oromoo ukkaamsanii hidhaatti darbachuun bakka buutee dhabamsiisuu akkuma itti fufanitti jiru. Godina Abbaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessaa hawaasa jumlaan ukkaamsanii hidhaatti guuruun akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa keessaa onkololeessa 24/2024 namoota maqaan isaanii Takilee Quuyyee, Efreem Xilahuun, Hubituu Deessisaa, Taarikuu Mokonnin, Addunyaa Bushaa fi kanneen biroo hedduu badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Akka maddeen kun jedhanitti namoonni kunneen siyaasa kam keessayyuu qooda kan hin qabne ta'uu fi aanicha keessatti ilmaan Oromoo sababa tokko malee adamsanii jumlaan ukkaamsuun sobaan yakkanii garmalee dararaa jiraachuu himu. Godinichuma aanaan Sibuu Siree gandaa Galoo Tuulamaa jedhamu keessa onkololeessa 25/2024 loltoonni biltsiginnaa nama maqaan isaa obbo Dhibbaa Likkaasaa jedhamu jala sababa tokko malee maqaa datawwaboo qabda jedhu yakkanii loon 25 erga saamanii booda obbo Dhibbaa dabalatee nama kan biroo obbo Bayyanaa Maammoo jedhamu ammoo qabanii mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees godinuma kana aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Haroo iddoo addaa Daamuu fi Dachaa Guyyoo jedhaman keessa ergamtoonni sirnichaa gaafa onkololeessa 27/2024 namoota maqaan isaanii Girmaa Badhaasaa, Faayisaa Booranaa, Bushaa Tolasaa, Tasfaa Booranaa, Tasfaa Lammii, Dhugumaa Caalii, Dhaabaa Bookaa, Faayisaa Tamee fi kanneen biroo hedduu ta'an badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuun barameera. Oduu saamichaan ammoo ganduma kanarraa woboof nyaata kennitan jechuun nama maqaan isaa obbo Gurmeessaa Fiqaaduu jedhamu jala qotiyyoo lama kanneen tilmaaman qarshii 50,050 baasan uffatanii kan jiranii fi dabalataan nama maqaan isaa Lammaas Faa'u jedhamu jala ammoo horii 4 fudhatanii jiraachuun ibsameera. Dabalataan badii tokko malee namoota hedduu ta'an ammoo reebicha maarraan ga'uun odaa mana keessa jala caccabsanii jiru. Namoota miidhaan kun irra ga'e keessaa muraasni Yaftaraa Jiraata, Bakkaree Jiraata, Dataa Qajeelaa fi kanneen biroo hedduu ta'uu maddeen itti dabaluun eeraniiru. Oduu keenya lammataatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessatti uummata nagaa mana hidhaatti guuruun cimee itti fufee jira. Dabalata isaa Jaaleen Fuudhuka. Turtii bara aangoo koloneel Abiy Ahmed dheeressuuf akkasumas dheebuu fi hawwii qawwee baachuu qabaniif jecha hawaasa nagaa iraarsuu hojii idilee isaa kan taasifate waraanni biltsiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti guyyaa guyyaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'uun uummata Oromoo hidhuu, ajjeesuu fi saamuu cimsanii itti fufanii jiru. Aanaa Beegii ganda Qacoowaa Baraa irraa onkololeessa 26/2024 namoota maqaan isaanii Adam Tafarraa, Abdallaa Dhufeeraa fi ilma isaa Abdurqee Abdallaa kanneen jedhaman badii tokko malee hojii idilee isaanii irraa loltoota sirnichaan ukkaanfamuun hidhamanii dararamaa jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen siyaasa kamirraa walaba kan ta'anii fi ergamtootni sirnichaa ammoo sababa sobaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun hidhanii hiraarsaa jiraachuu dubbatu. Kaaba Shaggar aanaa dharraatti hawaasni finxaaliyyee Amaaraan qeerraa buqqa'ee rakkoowwan adda addaaf saaxilamaa jiraachuun ibsame. Jaal Haqaafan Fayyiraa dabalata qaba. Uummanni Oromoo Impaayera Itoophiyaa keessatti hacuuccaa sirna alagaan baroota dhufaa darba saboota kan biroo irraa addatti gidiraa hamaa argaa irra ga'uun kan yaadatamu yoo ta'u, addatti ammoo bara biltsiginnaa kan ammoo isayyuu mootummaa maqaa Oromoo dhaatee masaraa kiiloo 4 jiruun kan baroota darbaniin olitti duula qindaa'aa duguggaa sanyii keessummeessaa jira. Haaluma kanaan Kaaba Shaggar aanaa dharraa gandoota adda addaa keessatti duula duguggaa sanyii torbanoota darban keessaa finxaaleeyyiin Amaaraa murnoota biltsiginnaan raawwataniin hawaasni qe'ee fi qabeenyaa isaa jalaa barbadaa'e lubbuu isaa tokkittii qofti haftee fi gara gammoojjiitti baqatee wayita ammaa rakkoowwan kanneen akka dhukkuboota garaagaraa beela dheebuu fi kanneen kana fakkaataniif saaxilamanii rakkachaa jiraachuu maddeen himan. Ganda Jirruu Daadaa keessaa gara gammoojjii aanichaatti kanneen godaanan keessaa namoonni 500 ol dhibee garaa kaasaaf saaxilamuun rakkachaa kan jiran yoo ta'u, namoonni 3,000 ol ammoo dhibee busaan qabaman
qabamanii yaala tokkollee osoo hin argatin lubbuun darbaa kan jiran illee jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee himaniiru. Namoota dhibee busaan qabamanii jiran keessaa muraasa maqaan isaanii Dargaggoo Umar Tamaam, Abbittii Daamxoo daa'ima umurii 10 gadi, Taamiruu Koonee daa'ima umurii 10 gadi, Habib Dajanuu daa'ima umurii waggaa 10 gadi, Ameera Abbuu kan jedhamanii fi irra caalaan dhibee kanaan qabamanii jiran daa'imman ta'uu maddeenitti dabaluun heeraniiru. Godina Walloo Aanaa Dawaa Caffaa keessatti hidhattoota murna biltsiginnaan reebichaa hidhaa fi saamichi jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuun dhagahame. Guutuu gabaasa kanaa akka isin dhiyeessina. Abbaan biyyummaa isaa irraa mulqamuun biyya abbaa isaa irratti gidiraa hamtuu keessummeessaa kan turee fi yeroo ammaas itti jiru uummanni Oromoo har'as bara murni biltsiginnaa maqaa Oromoo dhaachuun aangoo impaayiratti irra jirutti ilmaan Oromoo deeggaraa paartii badhaadhinaa hin taane hidhattoota Koloneel Abiyyi Ahimadiin hireen isaanii adamfamuun, ajjeefamuu, ukkaanfamuun, hidhamuu, manneen irratti gubachuun, qabeenyi barbadaa'u, saamamuu fi qeerraa buqqaafamuu ta'eera. Bifuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Dawaa Caffaa ganda xigee keessatti wiixata dheengaddaa onkoloolessa 28 bara 2024 hidhattoonni sirnichaa milishootaa fi raayyaa ittisa impaayiratti jechuun of waaman qe'ee hawaasa nagaatti bobba'uun qonnaan bultoota hedduu irratti reebicha, hidhaa fi saamicha raawwataniiru. Qonnaan bultoonni hidhattoota Koloneel Abiyyi Ahimadiin onkoloolessa 28 bara 2024 ganda xigee keessaa reebicha, saamicha fi hidhaan irratti raawwatame kunneenis muraasni maqaan Nugay Ahimad Callaa Mihiyyee bilbila harkaa waliin, Aliyyii Abduu Idris qarshii 20,000 fi bilbila harkaa, Jaafar Usmaan Ahimad qarshii fi bilbila harkaa, Abduu Muhee bilbila guddaa, Said Muhammad Awwal bilbila guddaa, Idris Daawud bilbila harkaa fi Adam Aliyyii Ahimad bilbila harkaa irraa saamuun reebicha ulfaataa irraan ga'anii Aanaa Dawaa Caffaatti hidhanii jiraachuu jiraattonni onichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni ergamtoota maafiyaa Piippiin garmalee reebamuu fi saamamuun hidhaman kunneen qonnaan bultootaa fi irra jireessii isaanii ammoo maanguddoo yoo ta'an hidhattoonni garee shororkeessaa biltsiginnaa kabaja namummaa, safuu fi safeeffannaa hin beekne kun maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun sobaan yakkanii dararaa jiraachuun ibsameera. Oduu keenya saafaa xumuraatiin dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii Sudaan keessatti namoonni miliyoona 14 ol qeerraa buqqaanii jiraachuu hime. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Dhaabbanni godaantota idila addunyaa yookiis IOM kibxata kaleessaa akka beeksisetti Sudaan walitti bu'iinsaa miidhamte keessatti namoota biyya keessaa buqqaanii fi kanneen daangaa ce'an dabalatee namoonni miliyoona 14 ol sochiirra akka jiran ibseera. Biyyattii keessaa miliyoona 11 kan buqqaan yoo ta'u miliyoonni 3.1 immoo kanneen daangaa ce'anidha jedhan daayirektarri olaanaa Aamii Poop ibsa gaazexeessitootaaf Jeneevaatti kennaniin. Kanaaf sun dhugumatti namoota miliyoona 14 ol yeroo ammaa sochiirra jiranidha jedhan. Poop itti dabaluudhaan erga adoolessaa qofaa as namoonni gara 200,000 ta'an baqataniiru jedhan. Lakkoobsi waliigalaa miliyoona 14 namoota buqqaan dura eebila darbe waraanaa fi humnoota dabara qabaa yookiis RSF gidduutti jalqabe akka ammaatu hubatteetti. Dubbi himaan waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa kanarratti akka himanitti hoogganaa waajjirichaa Volker Turkii diinummaa fi jeequmsi bulchiinsa Sudaan Aljaziiraa keessatti ammaachaa dhufuun balaa aleellaa namoota nagaa irratti raawwatamu jeequmsa sabaan kakaafame daran ammeessaa jira jedhan. Erga ajajaan RSF Abuu Aqel Keekeel onkoloolessa 20 waraana Sudaan keessaa ba'e as aleellaan RSF'n gandoota kutaa Aljaziiraa irratti raawwatamu dabalaa dhufeera. Kunis akka mul'atutti keessaa ba'uu isaaf haaloo ba'uuf miseensota saba isaa irratti xiyyeeffate jechuun Seif Magaangoo dubbatanii. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu yeroo ammaa tanaa irraa biyyoolessa Oromiyaa irraa dhaggeeffachaa jirtan oduun ijuun torbee kanaa asumaan kan isin himta. Akkuma beekamu lolli walitti gaarreeffannaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akkuma itti fufee jira. Innis akkuma beekamtu sababa mootummaan Itoophiyaa karaa bishaanii buufata dooniidhaa Somaalilaandiin hargeysaa kan ta'eef waliigaltee waliin jira. Mootummaan hargeysaa deemee pirezidaantii Ijipti fiti yaamuudhaan Ijipti akka waraanaan Somaaliyaa meeshaa waraanaatiif humna waraanaan gargaartee diinadhaa itti godhaa. Achi karaa Eertiraatiin deemee Eertiraadhaa wajjin walta'ee Itoophiyaa doonachaa halkanii guyyaatti hin rafne ittuma jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ibsa Soomaaliyaan baafteen imbaasiin Itoophiyaadhaa hatattamaa lama keessatti biyya Itoophiyaa keessaa ibsa baafte. Kana irratti gama
haa ta'u malee yeroo duraaniitiif atattama yeroo inni kun karaa baharaa yeroo Somaalilaan kan turte murteen labsamee ture Itoophiyaan langa seentee wanta wareeraan jirtu atattama ambaasaddarri Itoophiyaa keessaa ba'u beektee ambaasaddarri siidhaa kan Itoophiyaa jiru yaammachuu siidhaa ni beekama ni yaadatama. Ammas imbaasiin Itoophiyaa akka cufamudha. Kunis sodaa nageenya kiyyaatiif waan garaagaraa taasaa jirti. Al-Shabaabiifis dawoo taate malee Al-Shabaab narraa baasutti hin jirtu maal jechuudhaan yeroo ammaatti yeroo takkas humna nageenya kan gartee magaalaa Somaaliyaa keessa dhaqee Somaaliyaa gargaaraa jiru kanas FBN filadha malee bitti biraa naa wanti godhuun humna Amisoon biyyaan fadhii malee bitti biraa naa ta'uu hin qabu jechuudhaan yeroo gargaraatti ibsa gargaraa baasu jirtu. Kun hundi kan ta'aa jiruuf waraana Itoophiyaa kan achi jiru baasuudhaafi. Kunis waraana Itoophiyaa achi jirus kan isiin baasu miti. Humna isii oliitti kanneen kaa'amee ture Amisoon UNHCR akka gargaaramu akka Somaaliyaa gargaaraniif yeroo waan kaa'ee ture. Kanaaf itachaa oltu sumaaf dandeessu qabsoon uummata Oromoo waraatti fufaa Abiyyi Ahmed yeroo ammaa kanatti waraana bishaan irraatti doonii markabaa waraana markabaatii fi shufeerota markabaa humna gara warreen markaba irra hojjetan hunda leenjisee xumuraa jira. Markaballee bitee amma gara biyyaatti galuudhaaf yeroo doolatti xumuramee jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiin gamanuu addi bilisummaa Oromoo WBOnis guyyaa guyyaadhaan bosona keessatti dagaagee wanta ta'aa guddachaa jira. Kanaaf uummanni mootummaan bilchiginaa kan WBO cabsinettanii waraana WBOdhaa bitaa ooltan akka jaaltanidhaa goomicha dheengeedhaa bitaa ooltanis waan takka hin dandeessanii WBOn itti fufa hanga bilisummaan dhufti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bitamee cabuuf hin danda'u. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaatti wajjin injifannoon ni dhufa ni injifanna. WBOn abbaa biyyaati. Oromiyaan biyya.